Ashamaa harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota koo nagaa keessanii nagaa kootii galata rabbii haa ta'u. Nagaa kootaan sudhaan har'ammoo mudannoo addaa tokkotu na mudate. Mudannoon akkanaa dhugaa rabbii isin mudatiin isiniin jedha. Maayinni hojjettanii yeroo hundumayyuu waaqayyoon of dursuudha. Isarraan kanaaf immoo abbaatu of eega. Haa ta'uutii garuu wantoota sammuu keessan keessatti yaaddanii hin jiraanne yeroo isin mudatutti baay'ee tokko nama rifachiisa dhugaa rabbii dubbachuudhaa fi baay'ee tokko rifadhe jechuudha. Ammana kan hin jedhamne jechuudha. Maaliif in ta'a jedhees yaadeen beeku ni ta'as jedhee dubbadhee hin beeku. Sammuu koo keessatti yaadee waan hin beeknedha. Maaliif hojjettanii waa'ee tokko osoo isin yaade yoo ta'e taatee sanaaf baay'ee nama rifachiisa. Ana akka kooti jechuudha na rifachiiseera. Mudannoon har'a na mudate jireenya koo irratti guyyaa lammaffaadha. Maaliif hojjettanii guyyaa tokko jireenya koo irratti guyyaa tokko kan na mudate biyya Saawudii keessatti jechuudha. Lammaffaa irratti immoo asitti Dubaayitti har'a jechuudha kan na mudate. Maalinni mudannoon koo jettanii sararatanyaa lamatu jiru kan hojjettu mana keessa lamatu jira asitti jechuudha. Kan har'aa kana tokko Filiippiinidha. Tokko haadha jechuudha. Ani mana haadhaan hojjedha, isheen immoo mana intalaa hojjetti. Kan nyaannus kan hojjennus bakkuma tokko isheen qulqullina hojjetti, ani nyaatan hojjedha jechuudha. Yeroo kanatti ganama kaanee nyaata hojjedhe, qursii hojjennee laannee fi qulqullina seenteetti isheen, anis immoo kan nyaanne meeshaa dhiqee gara qulqullinaa deemuuf ta'aa ture. Yeroo kanatti maaltu ta'e isheenis osoo qursii keenya ciree keenya nyaatiin gara hojii deddeemnu hundatti keenya jechuudha. Achi booddee xiqqoo ishee yeroon turutti alarra bahee yeroo ilaalu ala keessa hin jirtu, gibbii keessa hin jirtu. Amma bishaan suusaa shaakiltii baatee jedhe yeroo ilaalus hin jirtu isheen. Indee mucayyoon maal taate jedhee yeroon akkana gara mana intalatti deemu, mana isheen hojjettee deemu achi keessa hin jirtu. Bakka amma isheen dhuftutti bakka ta'e amma isheen dhuftutti jedhee gara kushiinaa deemee meeshaalee goggoskee gara kabati keessa naquu eegale jechuudha. Dhugaa rabbii isinitti maa jira jechuudha. Yeroo kana sagalee wayiin dhagaye. Sagaleen kun wanta guddaa wanta kufu wayii wanta xaa jedhu wayiin dhagaye. Achi maaliin jedhee maaliin bakka meeshaa wayii cabsite natti fakkaate bakka waan dubbanne yeroo sanatti jechuudha. Amma hundumaa nyaata qopheessee deemee waama jedhe yeroon achi deemu kushiinaa keessatti direerteetti isheen. Baay'ee rifadhe bakka dhugaa rabbii isin himuudhaaf bakka akkam jedheen isin hima. Baay'ee tokko rifadhe jechuudha. Baay'ee tokko ammana kan jedhamne rifadheeni akkana qabachuuf ka'eera. Qabachuus ka'ee maal sammuu keessatti yeroo sanatti natti dhufe mucayyoon kun yoo waa taate booda ishiidhanaan jedhu kan jedhu dafee sammuu keessatti wanti kun na kalaqame jechuudha. Maal gochuun qaba? Nawwaamee wanta akkana hin dhageessu jechuudha. Achi booddee madaamiin hundumtuu ijoolleen hundumtuu raafa namni hundumtuu raafee anaaf ishee bichaadha. Amma deemeen balbala isheetti reebee ka'uu didanii achi deemeen madaamii kiyyeetti balbala nan reebee ka'uu didanii bilbila nan bilbile ka'uu didanii waan hin godhuu wallaale bakka jidduu kanatti waan hin godhuu akkam godhuu wallaale bakka. Akkamiin godha yeroo bakka balbala reemnaan ka'uu didan bilbilaan ka'uu didan amma deemee bakka wanti fe'aa dhufu jedhee balbala haal bakka akkamiin jedha akka waan akka kutuu ka'eetti rukutee bakka balbala. Achi kaatee madaamiin ishee maal nan jette. Achi booddee akkasitti kuftee jirti kushiinaa keessatti hin jedheen. Akkamitti nan jette. Akka isheen itti kufte ilaala. Mee akkamitti namaan jira namni nagarre akkamitti nan jette. Akka isheetti kufte hin beekan yeroo dhufee ishee ilaalu isheen kuftee jirtiin jedheen. Waan tokko osoo hin dubbatiin maanaan jette mucittiin tun waan tokko taanaan mataa keerraa akkam buune akka mana hidhaa si geessu naan jette. Bakka isa dura rifadhe caala jechuudha. Baay'ee tokko rifadhe maaliif tokkoffaa hojii kee waan hin taanetti yeroo namni akkasii hin jedhu baay'ee tokko sitti dhagahama. Achi bakka baay'ee tokko rifadhe na hullachise bakka. Mucittiin hin kaane madaamiin lafarra guttutti hin kaatu bishaanitti nan hin kaatu. Achi booddee damgiffiitii qabdi sararatanittiin jechuudha. Achi booddee
bakka duuteetti bakka jedhanii ijoolleen hundumtuu garaa kutannee poolisiitti bilbilte poolisiin dhufee jechuudha. Yeroo poolisiitti bilbilte poolisiin dhufuu akkamitti kufte naan jedha. Ani akkatti ishiin kufte hin beekun jedheen. Akkamitti hin beekne mana tokko keessa hojjettaa naan jedhe. Ani kan hojjechaa jiru achi keessa. Ishiin kan hojjetaa turte as keessa. Akka tasaa ta'e laaqaan ciree nyaachuudhaaf yeroo waamu dhufu kufuu ishiin argeen jedheen. Amma wanta biraa dubbii biraa hin barbaachisu naan jedhe. Kottu na faana naan jedhe. Eessan dhaqan jedheen. Kottu na wajjin deemu naan jedhe. Maaliif ansi wajjin deeman jedheen. Amma ishiin of beektutti hanga ishiin of beektutti dirqama kee faana deemuu qabda naan jedhe. Okay. Nan deeme wajjiniin. Achi booddee daandiirra yeroo ga'anii bilbile madaamiin saraatanyaa ishee sanaa ishee kufte sana poolisiitti bilbiltee as deebisi jetteen. Maaliif kaateetti. Fayyitee kaatee kaateetti. Ishee gara natti na deebise jechuudha. Maaliif osoo waan tokko taatee jechuudha. Osoo waan tokko taate amma waaqayyo hin godhine amma reenfi isheellee qoratamutti mana dhageessan turaa jechuudha. Ani garuu yeroo sanatti maaltu sammuu kiyya keessatti na kalaqame otoon mucattii tana qabadhe yookaan immoo otoon bakka ishiin kuftee ol kaasee yookaan otoo ishiin waa taate ta'aatee harki koo irra jira harka koo kanaan bakka waa tokko jedhe baay'ee tokko bakka sammuu kiyyatti maaltu natti dhufe bagan hin qabateen kan hin jedhu jechuudha. Ijoolleen hedduun keenya of eeggannoo qabu kanarratti achi booddee in qorate bakka ishee kuffisee maali akkas ta'ee ishee qorate saraatanyaa sana jechuudha. Saraatanyaanis lakki ani gubbaarra bahee akkana kan darajaa qaba jechuudha. Darajaa sanarra bahee darajaa sanarra yeroon qulqulleessu jedhu bishaan luka koorra bishaantu jira. Bishaantu nama mucaatiin kufee jetteetti miti. Lakki amanuu hin dandeenya ammallee jechuudha. Inni oskita jedheeti. Yoo ishee taate natti himi jedhaan. Lakki ishee miti akkamitti kana caalaa akkamitti sitti ma'itti. Achi booddee akkasittiin har'a baay'ee tokko rifadhe jechuudha. Baay'ee tokko mana kan hin jedhamne rifadhe. Rifaatu mana hin jedhamne jechuudha. Dhugaa rabbiin siniima. Ijoolleen keenya qillees of eeggannoo godhaa. Waan akkasii irratti of eeggannoo godhaa. Amma fakkeenyaaf otoo saraatanyaan sun waa taatee otoon dafee qabadhe yookaan immoo dafee lafarraa kaasuu deeme akka tasaa situ waa godhe jechuu ni danda'u turani. Kanaaf ijoollee keenya bakka jirtanittuu of eeggannoo godhaa. Wanta gootan hundumattuu of eeggannoo godhaa. Jalqaba ofii keessaniif bakka kennaa. Jalqaba ofii keessaniif bakka laadhaa. Maaliif dhugaa rabbiin sinii baay'ee tokko natti dhagahame rabbi kan beeku baay'ee tokko natti dhagahame. Maaliif hojjettanii tokkoffaa otoon anan ta'atiin situ akka lafaa kaateen jechuudha. Akka lafarraa ani balbala reebee ishee kaasee yoo waa tokko taate ishee sin gadhiisu naan jette. Lammaffaa poolisiin otoo waan tokko hin beekin fuudheen adeemuusaa. Kanatu na aarsee baay'ee tokko na aare dhugaa rabbi jireenya koo keessatti takka karratti rifadheen beeku. Maaliif wanta addaa tokko yeroo argitu baay'ee nama rifachiisa. Kanaaf ijoollee keenya bakka jirtanitti of eeggannoo godhaa. Bakka jirtanitti ofii keessaniif dursaa. Of eeggannoo godhaa. Abbaan barbaade illee yoo kufee kaasuu hin deemina. Jalqaba dura bakka itti kufe sana ilaalaa. Namni sun si jalaan owwaatu taanaan dhiisi. Hin kaasin jechuudha. Faayidaa siin qabu miidhaa malee jechuudha. Kanaaf hanga dandeessanitti of eeggannoo godhaa. Waaqayyo nu haa eegu. Akkasitti baay'ee tokko rifadhee namoonni akka koo mudannoo akka tasaasii mudate yoo taate nama kufee sana yookaan saraatanyaa kufte sana kaasuu duraa yookaan qabachuu duraa deemaatii madaamii keessanitti waamaa. Kanadhaan siniin jedha. Baay'ee tokko ani beeku dhugaa rabbi sinii mudhaa fi akkuma hojjechaa turetti hin dhufe amma jechuudha. Dhugaa rabbi sinii mudhaa baay'ee tokko rifadhe. Rifaatuun har'a rifadhe hin beeku jireenya koo guutuu irratti irraanfadhatti hin fakkaatu. Maaliif eenyumti namaayyuu wanta gaarii hojjetee gara biyya isaa galuudhaaf malee wanta yaraa haqaa namarratti waan tokko otoo namni balleessaan hojjetin waan tokko murtee tokko namarra kaa'an baay'ee tokko nama haarsa. Kanaaf ijoollee keenya bakka jirtanitti of eeggannoo godhaa. Namni tokko yoo kufe taate ijoollees ta'ee hin dhagahan taanaan gara madaamitti deemtanii kaastanii yookaan immoo waamtanii bilbiltanii itti mudha malee daftanii deemtanii
nama sanan kaasinaan sinin jedha. Kuni mudannoo koo yoomiyyuu kan hin dagannedha jechuudha. Kanaaf hundumti keenyayyuu jechuudha. Shamara qofa miti. Dhiironnis namoonni hundumtu keessan obboloonni keenya warreen biyya hambaa kana keessa jirtanii baay'ee tokko ulfaataadha yeroon isaa jechuudha. Ofii waaqessinaa eegu. Dhugaa rabbi baay'ee tokko natti dhaga'ameera irraa mana kan hin jedhamne jechuudha. Mana kan hin jedhamne natti dhaga'ameera. Of eeggannoo godhaa barnoota kanarraa waa hedduu barattu jedheen abdadha. Maaliif namoota kufan waliin kaasina amma madaamiin keessa yookaan immoo bilbila bilbiltanii waan tokko gootanitti yookaan poolisiitti waan ta'etti nama sana waliin kaasina siniin jedha. Kuni mudannoo kooti akkam jedheen sin hima. Baay'ee namatti dhaga'ama. Baay'ee tokko rifadhee jireenya koo irratti waan akkanaa rifadhee hin beeku dhugaa rabbi sin hima. Otoo mujettiin immoo erga kaatee iyyuu immoo dhugaa dubbachuu baattee ishee tokkos na godhe jettee immoo innis rakkoodhuma ture iyyuu garuu immoo isheen dhugaa dubbachuu isheettis baay'ee tokko gammadeera. Namni akkuma malkii keenya yookaan akkuma bifa keenya garaagaradha beektee. Kanaaf of eeggannoo godhaa waaqayyo bakka jirtanittis na eegu. Of eeggannoo godhaa bakka nagaa hoolaa nagaa naa ta'a baay'een isin jaaladha. Baay'een isin kabajaa ijoolleen biyya hambaa jirtan keessattuu ijoolleen biyya hambaa jirru dhiiraa dhalaadhaan of eeggannoo gochuu qabna. Nagaa naa hoolaa waaqayyo isin faanaa ta'u bakka jirtanitti rabbi isin haa eegu. Nagaa naa ta'a naaf jiraadhaan isinin jedhaa daraa of eeggannoo godhaa dhugaa rabbi isin hima. Wanta takkaa na mudanne jechuudha wanta akka na mudanne waan ta'eef nagaa naa ta'a nagaa hoolaa.